Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. WBO'n haleellaa guyyaa guyyaan waraana mootummaa irratti geessu jabeessuu isaa hime. Yeroo mootummaan Itoophiyaa humna lafoo fi qilleensaa haala gahaa ta'een leenjisee bobbaasuu gabaasaa jirutti WBO'n ammoo waraana mootummaa haleeluu isaa hime. Waraanni bilisummaa Oromoofni mootummaan Itoophiyaa qaba jedhee abdatu kana haleellaa keenya damdamachuu hin dandeenyeef guyya guyyaan harka nutti kennataa jirudha jechuun gabaasa. Motummaan ammoo humna waraanaa cimaa gaanfa Afrikaatti dorgomaa ta'ee ijaarrachuu irra deddeebiin agarsiisaa jira. Akka kanaan tibbana waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu ibse. Mootummaan gama isaatiin haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo fudhadheera jedhu kana irratti deebiin kennine. Ta'us miidiyaan hidhata waraanichaa qabu irratti biyyaalessa Oromiyaa akka gabaasetti waraanni bilisummaa Oromoo godina Arsii Baanaa Sirkaa, Gujii Lixaa Aanaalee Waayyuu fi Bulee Horaa, godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Iluu fi Shawaa Lixaa Aanaa Baakkoo Tibbee keessatti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhachuu gabaaseera. Tarkaanfii aanaa Sirkaatti fudhadheera jedhee loltoota mootummaa lama ajjeesuun tokko madeessuu fi kaan ammoo ari'ee gara magaalaatti deebisuu ibse. Haala wal fakkaatuun tarkaanfii godina Gujii Lixaa Aanaa Waayyuu ganda Ceekaa Taakoo Jawaatti fudhateen loltoota mootummaa hedduu ajjeesuun 4 madeessuu fi qawwee keemmii 4 irraa hiikkachuu ibseera. Achuma Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaa gandoota 2 keessa tarkaanfii cimaa fudhachuun 6 ajjeesuu fi 5 madeessuu gabaasni kun agarsiisa. Kana malees godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Iluu fi Shawaa Lixaa Aanaa Baakkoo Tibbee keessa tarkaanfii wal fakkaataa fudhateen loltoota mootummaa kaan du'aa fi madoon adabuu isaa ibseera. Gama mootummaa Biltsiginnaatiin hanga oduun kun qindaa'etti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhadheera jedhu ilaalchisee wanti jedhameen jiru. Oduu keenya itti aanuun qondaalli olaanaa mootummaa naannoo Amhaaraatti ajjeefamuutu himame. Naannoo Amhaaraa keessatti waraanni gaggeeffamaa jiru wayita finiinee jirutti qondaalli olaanaan tokko ajjeefamuun gabaafame. Itti gaafatamaan quunnamtii fi hariiroo alaa faannoo Asiraas Maariyaa ammoo dhimma marii araaraa Biltsiginnaa wajjin taasifamuu danda'u irratti deebii kenneera. Kunutuu kanaan jiru loltoonni mootummaa kan maqaa paaraa koomaandoo jedhamuun beekamanii fi lakkoofsaan hedduu ta'an mooraa sirnichaa miliqanii badaniiru jedhame. Lolli kaaba Itoophiyaa naannoo Amhaaraa keessatti faannoo Biltsiginnaa gidduutti gaggeeffamaa jiru waggaa 2 walakkaa kan lakkoofsise yoo ta'u osoo xumuran argatiin lubbuu lammiilee galaafachaa itti fufeera. Biltsiginnaan loltoota isaa gulantaa garaa garaa irra jiranii fi humna qilleensaa fayyadamuun haleellaa yoo raawwatu faannoon ammoo ribuun humnoota mootummaa haleelaan jira jedha. Dhibbanas humnoota Biltsiginnaa wajjin bakkeewwan lollitti gaggeeffamaa ture keessaa tokko ka ta'e naannoo Alaaf jedhamuun beekamutti lola gaggeesseen leenjisaan garee koomaandoo faannoo ka ta'e qondaalli waraanaa Muluqeen jedhamu ajjeefamuu garichi foomseera. Kunutuu kanaan jiruu garichi dargaggoonni leenjii paaraa koomaandoo fudhataniif lakkoofsaan 800 ta'an mooraa waraanaa Biltsiginnaatiin miliquudhaan gara bakka irraa dhufaniitti deebi'uun gabaafame. Gama biraan tibbana gareen finxaaleeyyii faannoo bakkeewwan lamatti wal qooduun walii isaanii fi Biltsiginnaa lolaa turan walitti dhufuudhaan dhaabbata haaraa hundeeffachuu hordofee Biltsiginnaa wajjin marii araaraa taasisuu ni dandeessu jedhamanii ka gaafataman itti gaafatamaan quunnamtii fi hariiroo alaa garichaa Asiraas Maaree ammatti dhimmichi ajandaa keenya ijoo miti injifachuudhaaf lolaa jirra jechuun BBC'f yaada kenneera. Oduu keenya itti aanuun humni qilleensaa Itoophiyaa haalaan of ga'oomsee jiraachuu ifoomse. Tibbana agarsiisa waraanaa taasisaa akka jiru humni qilleensaa Itoophiyaa humna namaaf meeshaa waraanaan gahaa ta'e ijaarrachuu dubbate. Agarsiisa kana ka taasise humni qilleensaa Itoophiyaa karaa ajajaa isaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa diinota isaa akka qolatu dhaadateera. Humni qilleensaa Itoophiyaa bu'uuraalee misoomaa fi humna namaan of ga'oomsaa tureera ka jiran ajajaan olaanaa humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaan ga'umsaan diinota isaa kamuu qolachuu danda'u irratti akka argamu himan. Miidiyaaleen mootummaa dhimma kana irra deddeebiin gabaasuu jabeessaniiru. Guyyaa irraas humni qilleensaa balaliistota, kaadhimamtoota qondaaltota waraanaa fi teeknishaanota eebbisiiseera jechuun gabaasan. Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa wayita kanatti haasawaa taasisaniin dhaabbatichi ergama itti kenname bu'uura godhachuun bu'uuraalee misoomaa fi humna namaan of ga'oomsaa tureera jedhan. Barattoonni kolleejjii teeknikaatti damee ogummaa aviyeeshinii garaa garaatiin baratan dippiloomaan eebbifamuu isaaniitti himame. Eebbifamtoota kanneen keessaa 2 balaliistota dubartootaa yoo ta'an balaliistonni Taanzaaniyaadhaa dhufanis warreen eebbifaman keessatti argamu. Hojiin humna namaa ijaaruu, bu'uuraalee misoomaa babal'isuu fi meeshaalee waraanaa ammayyeessuu caalmaatti cimee kan itti fufu ta'uu Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa hubachiisaniiru. Guyyaan hundeeffama waggaa 90ffaa humna qilleensaa Itoophiyaa
amajji 15 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee sagantaalee garaa garaan kabajamaa akka jirus miidiyaaleen Itoophiyaa gabaasu. Gama biraan biltsiginnaan diroonii baay'ee ammayyaawwaadha jedhamu alaa galchuun saaxilame. Bara 2016 kan oomishame dirooniin kun Itoophiyaaf Raashaa qofaan akka qaban miidiyaaleen garaa garaa gabaasaa jiru. Diroonii jabanaatti ka jedhame meeshaan kun misaayilotaa fi boombii hedduu baachuu fi darbachuu akka danda'ullee gabaafame. Diroonota kana keessaa tokko Oriyoon ka jedhamu akka ta'e maddeen ifoomsu. Dirooniin kun kan oomishaman ammoo kaampaanii Raashaa Kironistaandii Giruup jedhamuun akka ta'e himame. Dirooniin kun meeshaa ulfaatina kiiloogiraama 250 qabu baachuu ka danda'u yoo ta'u, fageenya meetira 7500 achi ol fagaachuun sa'aatii 24 osoo haara hin galfatin qilleensa irra turuu danda'a jedhame. Gama saffisaan ammoo sa'aatiitti kiiloomeetira 200 deemuu akka danda'u gabaasichi ibseera. Oduu keenya itti aanuun waldaaleen balfaawwan goggogaa hojii faayidaaf oolchuu irratti bobba'an qarshii biliyoona 1.5 ol argachuu ibsame. Waldaaleen balfa goggogaa deebisanii faayidaaf oolchuu irratti bobba'an ji'oota 6 darban qofaa keessatti birrii biliyoona 1.5 ol argachuu isaanii ejensii hooggansaa qulqullina magaalaa Finfinnee beeksise. Itti aanaan daariktara olaanaa ejensichaa obbo Mulaatuu Tagany piroojeektiin balfa goggogaa deebisee fayyadamuu bara 2013 irraa eegalee magaala guddoo keessatti xiyyeeffannoon hojjetamaa akka ture kan ibsan yoo ta'u, kunis namoota hedduudhaaf carraa hojii uumeera jedhan. Yeroo ammaa kana lammiilee 4,000 ol karaa waldaalee 400 ol damee kanarratti bobba'uu isaanii eeran. Dhaabbileen kunneen bara baajetaa kanatti ji'oota 6 darban qofa keessatti birrii biliyoona 1.5 ol argachuu isaanii FMC'tti gabaasaniiru. Dargaggoota balfa pilaastikaa gara oomisha haaraatti jijjiiruu irratti bobba'aniif walitti hidhamiinsa gabaa akka argataniif tattaaffiin taasifamaa akka jiru hubachiisan. Obbo Mulaatuun akka jedhanitti balfi goggogaan adda addaa kun laggeenii fi naannolee birootti gatamanii naannoo faalaa akka turan yaadachiisuun garuu erga hojiin qulqullinaa eegalamee kaasee naannoon akka hin faalamne saalli mijachuu hubachiisaniiru. Oduu keenya itti aanuun humni waraanaa Sudan daangaa Itoophiyaatti lolliitti banamuu ibse. Humni waraanaa Sudan daangaa Itoophiyaa irratti haleellaan humna qilleensaa cimaa ta'een irratti raawwatameera jedhe. Irra deddeebiidhaan biltsiginnaa himachaa akka ture garichi waraanni kun daangaatti dhufuu ifoomseera. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Mangii naannoo laga Daabbusiit wiirtuu leenjii waraanaa karaa Rapid Support Force banamuun hidhattoota garee Ameetii deeggaraniif leenjii akka kennu gabaafamu hordofee humni waraanaa Sudan naannoo sanatti waraana banuuf akka dirqamu baatii tokko dura beeksisee ture. Torban darbe naannoo Beenishaangul Gumuz godina Asoosaa aanaalee Maa'oo fi Oomoo keessatti humni waraanaa Sudan haleellaa qilleensarraa raawwachuun dhaga'ameera. Haleellaan qilleensaa kun guyyaa 2 dura akkasumas torban 2 dura irra deddeebiidhaan raawwatameera jedhame. Haleellicha hordofee karaa Biluu Naayil waraanni irratti banameera jechuun humni waraanaa Sudan Itoophiyaa himateera. Addi waraanaa haaraan baname kunis daangaa Itoophiyaa, Sudaanii fi Sudaan kibbaa akka ta'e bakka Biluu Naayil jedhamutti ta'uu miidiyaaleen idil-addunyaa ifoomsu. Naannoo kanatti lolli finiinee jiraachuun kan himamu yoo ta'u, torban darbe keessa qofaa haleellaan qilleensarraa si'a 15 ol raawwatamuu ifoome. Waraanni kun gara Itoophiyaattis ce'uu danda'a jedhan. Torban kana buufata xiyyaaraa Bishooftuu kanaraa Haaraa Meedaa jedhamu keessatti akkasuma Bahirdaarii fi Asoosaa dabalatee meeshaalee waraanaa garee hidhattoota Sudaan ka Jeneraal Ameetiidhaan deeggaramaniif dhiyeessii meeshaa fi loojistikii taasisaa jiru jechuun to'attoonni tiraafikaa fi geejiba qilleensaa himaa turaniiru. Egaa dhaggeeffattoota Kello miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii Kelloo hafe waliin turtii gaarii.